Maashaallah jedha rallee kennaa haadhaa fi abbaadhaaf obboleettiin teenya qopheessite qabadhee isiniin dhufee jira isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana Arabiyaa majliisii fi minxaa fi kennaa maatii jechuudha qabadhee isiniin dhufee jira. Isinillee jaalattanii keessaan na dubbisuun irraanfatina isiniin jedha. Asumaan saabskiraayib laayik gochuu hin irraanfatina. Warroonni maamila kiyya taatanii hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Warroonni namuyyuu haarawaa taatanii saabskiraayib godhaa. Viidiyoon kun yeroo kamiyyuu akka hin gadhiisuni akka isin bira gahuu fi isin qarqara waan ta'eef saabskiraayib godhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Arabiyaa majliisiin kun kadeemu asaasaa obboleettiin teenya maatii ofiitiif kennaa qopheessite waan lama jechuudha. Minxaa fi kanaa fi Arabiyaa majliisii kana qopheessite jechuudha. Asirratti wanti isin himu waa baay'eetu jira jechuudha. Obsaan eeggadha. Obsaan dhageeffadha garuuyyuu osoo hin dhageeffatini waa dubbachuun dura obsaan dhageeffadha isiniin jedha. Gatiillee hin himne hin jedhina. Gatiillee hin hima waan ta'eef obsaan na dhageeffadha isiniin jedha. Irra deebisni hima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna ka onni qulqulluu rahmatte isin biraa jiraatu isiniin jecha kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee akkasuma amantii fi kutaan osoo addan qoodin warroonni kiristaanallee bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu isiniin jecha. Harillee Arabiyaa majliisii akkuma isin argitan kana durallee isin himee jira. Obboleettiin teenya haadhaaf abbaa ofiitti qopheessite isiniif qabadhee dhiyaadha jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana Arabiyaa majliisiin kun boondii tokkoffaa sanniin himti jechuudha. Akkuma isin argitan kana boondii tokkoffaa ni miti. Yeroo boondii ta'e boondii oriijinaal isiniin jedha yookaan ammoo boondii miti isiniin jedha jechuudha. Akkaataan inni ittiin hojjechiifame mitirii tokkoon daleessifame koornarii bichatu mitirii lama jechuudha. Akkasuma teebiliin isaallee akkuma isin argitan kanatti teebiliin isaa teebilii makka kaawwaniitu dalagame jechuudha. Teebiliin kamiyyuu tokkuma hedduu bareeda maashaallah teebilii hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Akka daleessifame irratti mitiriin jaallee ofirraa qaba, mitiriin 8 illee ofirraa qaba. Hanguma barbaadan gimmaashni ofirraa qaba jechuudha. Kana hisaabni garuu waliin dalagama. Kaffiree gimmaashaallee waliin dalagama jechuudha. Akkuma isin argitan kana inni kun abbaa soddomaati. Garuu boondii miti isiniin jedhee jira. Ifamaan harkaa kufee jira. Wanti achi daggafanii hirkisaa waan hin jirreef manatti girgiddaa hirkata. Asitti wanti irratti hirkisaa waan hin jirreef qilleensa irra dhaabateera sababa saniif nama jalaa kukkufa. Akkuma isin argitan kana inni mitirii jaha. Mitiriin jaha kun birri 53 jechuudha. Mitiriin jaha kun 53 jechuudha. Osoo boondii ta'ee garuuyyuu naannoo 8 tama akkas jala dhufaa hedduu iddiidha jechuudha. Abbaa soddomaa kanaan ta'e. Inni kun garuuyyuu boondii oriijinaalii waan hin taaneef lammaffaadha. Mana keessaniif isinii hin ta'u isinitti hima. Maaliif jennaan namni erga dalaisiifatee wanta gaarii dalaisiifatutu caala booda irra deddeebi'anii hin dalaisiifatan waan ta'eef warroonni baasii hedduu baastanii maatiidhaaf kennaa kennuu barbaadanii baasii hedduu baastanii hin dandeenye firaashii ajajaa jirtan kana ajajaa fi isiniin jedha. Warroonni maatii keessanii fi firaashii ajajaan kana ajajaa fi maaliif jennaaniin biyaansi manallee kabareechisu isa kana akka waan ta'eef akkasuma ammoo maatiin irraa gammaduu irratti illee isa kana waan ta'eef firaashii faashinni isaa darbee jira. Isa kana godhaa fi isiniin jedha. Gatiin waa hundaatu akkuma humna keessaniitiin jira jechuudha. Warri abbaan 20 nutti waddada, abbaan 30 nutti waddada warri boondii jettanii. Inni kun abbaa soddomaanti lafarraa ol dheerinni isaa garuu boondiin isaa boondii miti isiniin jedhee jira isin himee jira waan ta'eef kanaan durallee bitee ture jechuudha. Nama hedduuf bitee ture ijoollee sirboodhaatti jechuudha. Nama hedduu bitee ture hin beektanii jarri kamanatti maatiin keessatti fayyadamaa jiranillee hin beektan waan ta'eef kinooti jechuudha. Teebiliin kun wajjiin gurgurama jechuudha. Argitanii gatiin isaa achuma keessatti isinii herreegama akka kennaa yookaan akka giiftiitti jechuudha. Asuma keessatti herreegame isinii kennama waan ta'eef akkuma isin argitan kana jechuudha. Teebiliin isaa wajjiin gurgurama isiniin jedhee jira. Minxaafii guddaa qabdi maashaallaadha. Minxaafii guddaa qabdi jechuudha. Akkuma isin argitan kana inni guddaan tirfii kaafirraa qabda jechuudha. Minxaafiin kun minxaafii turkiiti jechuudha. Guddaa qabdi jechuudha. Akkuma isin argitan kana minxaafii guddaadha. Wanti kana caalu Arabiyaa majliisii irraa hafee qabdi jechuudha. Manni maatii kiyyaa guddaadha wanta ta'eef minxaafii bal'aanaa biti naan jette. Minxaafiin kun qumatiin isaa meetira 4 bal'inni isaa ammoo meetira 2 jechuudha. Akkuma isin argitan kana
Arabiyaa majliisii gatii isaa sin himee jira warroonni hin nageenyee fi gatiin isaa birrii 53 sinin jedhe teebilii qabatee akka amma jiru kanatti waa hunda isaa qabatee 53 namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii sinin jedha ittaansee minxaafii kana jechuudha minxaafiin kun illee akkuma sinas argaa jirtan kana jechuudha namoonni barbaadan minxaafii kana illee bitachuu ni dandeettanii minxaafiin kun baay'ee guddaadha kanaan durallee nama hedduuf bitee jira jechuudha minxaafin Suudii fi Turkii jira isinin jedhe kanaan durallee isin himee jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadani inni kun Turkiidha jechuudha ka Suudii sun amma hin jiru jechuudha namoonni barbaadani Turkii fi Suudii jira isinin jedhe jira namni minxaafii kana barbaadan jechuudha minxaafiin kun birrii 10,000 fi 500 jechuudha 10,000 fi 500 jechuudha akkuma argaatan kana meeshaan obboleetii Kenaa akkana fakkaate jechuudha maashaallah maatilleen irraa gammadanii jedhee abdii guddaa qaba maatillee natillee irraa gammadda yaada obboleettii Kenaa Arabiyaa majliisiin Kenaa akkana fakkaataa gara fe'uutitti akkuma isin argitan kinooti as biratti fe'uudhaaf kakaasaa jirra jechuudha minxaafii cabsaa jirra jechuudha as biratti kinooti abbaan manaa kiyyaa fi hojjettuun boota Arabiyaa majliisii suni minxaafii cabsaa jirte jechuudha minxaafii cabsaa jirra jechuudha akkuma isin argitan kana maashaalladha namoonni barbaadanii ajjadhaa sinin jira fe'uudhaaf deemaa jirra makaddaa wanta akka beeftiraasii kunniin hin bu'a sababa sana jecha akkana wali hidhamuu qaba jechuudha yeroo fe'amu callisee hin fe'amu walitti hidhamuu qaba hin bada waan ta'eef wanni akkas yeroo baay'ee nu mudatee jira waan ta'eef kinooti haala kanaan fe'aa jirra meeshaan kun hasaasa deemaa jechuudha obboleettii Kenaa hedduu sirraa gammadanii maatiin kee jedhee yaada hedduu naaf galatoomii waan narraan dhufteef si galateeffadha umriin naa dheeradhu nagaatti horaa bulaa